Girrisaan na sodaattii yoo jedhu namni hin amanne yoo jiraattan. Girrisaan yoo na argitu hin muddamtii keezii uumtii yeroo an jedhee taasa'u. Yeroo an feesbuukii irraa fagaadhu qofaa onnee qabaatanii kijiba baay'atu yeroo isiniin jedhu namni shakkita yoo jiraattan. Wanti an dubbadhu lafee isaanii daakee keessa seenee kijiba isaaniitiin mana isaan deebisaa yeroo jedhee haasa'u kan shakkita yoo jiraattan. Girrisaa jechuun wanta kijiba irratti hundaa'e qofaadha dalagaan isaanii jedhee yeroo dubbadhu namni shakkita yoo jiraattan. Caalaa malee rabbiin illee hin sodaannu ka jedhu girrisaan ka shakkita yoo jiraattan. Viidiyoo ma'an kaleessa haasa'een dhiiga obbo Bariisoo Bullii Arsii Nageellee bulchaa kan ta'e yeroo ajjeefamu OMN irratti qarshii guuranii asirraa ajjeesisan jedhee dhaamsaan kalee dabarsinaan adda tooftaa biraa fidanii suuraa Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mahammadiif Hamzaa Booranaa suuraa kijibaa dalaganii footooshaappii godhanii miidiyaan shaffanuuf. Girrisaan hagana na sodaate ani isinitti himaa bara uummata Oromoo dhaga'uu qabdu. Hagana na sodaatu bara. Namticha Girrisaa tokko haata natti bilbilee Caalaa rabbummaan maaf si uumee naan jedhe. Ati feesbuukuma kana dhiifte hoo maali jennaan rabbiin jira garuu kana uume haadha kiyyaa fi abbaa kiyyatu na uume. Kanaaf haadhaaf abbaa kiyya gaafachuu hin danda'a. Hagas na sodaatan jechuu kooti. Kalee ma'aniin icciita isaanii kijiba isaanii gadi baay'ee haasa'ee jennaan. Dhiiga obbo Bariisoo Bulliitiif itti gaafatamaa taatu jedhee an haasa'ee jennaan. Adda suuraa kijibaa qabatanii social media irra marsaa uummata iyyisiisaa oolan. This is what Girrisaa do. This is what they do. Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun dura torbaan tokko otuu hafu down Abiyyi justice for Haacaaluu jedhuu eegalan yeroo jedhee isini dubbadhu namoonni shakkitan kunoo ragaan. Kunoo ragaan. Yoo ana argan namoonni kunniini albaatii isaanii surree irra gadi lakkisu in kijibu waan ta'eef bare. Kaleedhuma akka OMN irratti qarshii guuranii asii biyya erganii nama Oromoo dhalataa Arsii kana galaafachisiisan dubbadhee jennaan namni gara 100 ol ilaalee jennaan isa kana muddamanii badiin nu cittee nu dhumatte jedhanii kijibanii suuraa photoshoppii godhanii Facebook irra oofaa turan isiniin taatu dhiisaa jennaa jechuudha. Dhiisaa isinitti haafu. Isinitti haafu dhiisaa. Amma boru bariisaa maal godhu? Bulchoonni keenya akkana ta'anii jiru qatanii jiru goofandimii qarshii guuraa jedhu. Qarshii guuranii nama biraa ittiin ajjeesisuuf jechuudha. Ummata kana tooftaan isaan dalaganillee by the way mootummaa wayyaanee kuffisuu fi namni icciita guddaa Oromoof kennaa ture keessaa tokko nama akka Dr. Abiy Ahmediiti. Wayyaanee kuffisuuf yeroo turre san tooftama Dr. Abiy Ahmed nuu kennaa ture wayyaanee ittiin kuffifne san adda isuma Abiyyi ittiin kuffisuuf dalaguun buddeena eebjuutii dhiisaa isiniin jennaa jechuudha. Isin hin baasu. Maaf suuraa kana torbaan darbe gadi lakkisiifne? Maaf torbaan lamaan darbe gadi lakkisiifne? Maaf adda ta'e? Because kalean viidiyoo dubbadhe kaa. Ilmaan kijibtoota haadha gadraa. Maaf kijibduu? Maa kanaan dura gadi lakkifne suuraa kanniin ka photoshoppii kan muddamtanii yoo lafti isinitti dhiphattu kijibduu jechuudha. Look, isin Girrisaa miti ana mootummaa Ameerikaatu sagalee
mootummaa Ameerikaatu sagalee kiyyan sodaatu. Isin girrisaa qofaa miti by the way. Mootummaa Ameerikaatu na sodaatu. Maam na sodaatu na beeku ka. Kanaaf suuraa kijibaa fuudhanii Feesbuukii irra marsanii boru goofandimii yookaan immoo qarshii guuraa kunoo akkanatti du'aa jiru. Ay carraa nama siyaasa hin beekne, ay carraa nama barumsa hin beekne, ay carraa nama hin baranne, ay carraa nama siyaasa hin beekne. Finally. Macarrashaan siyaasa Jawaarii kana ta'e. Jawaar siyaasa hin beeku akkanumaan itti seenee of argisee jennu kanaaf haasofnaa bara. Amma tooftaan jalaa baddee jennaan suuraa photoshoppii godhan. Maaf viidiyoon ankalee dubbadhe hidda isaanii kutee isaan jeeqee jira. Kanaaf waan godhan dhabuudhaan ajandaa kijibaa wayii uumanii gadi lakkisan. Look, this is a technique of diverting the attention jechuudha. Ummata viidiyoo kiyya akka hamaatti ilaalee viidiyoo kiyya laalee walirratti dabarsee share godhee 100,000 ol laalameeru kana divert attention kana jijjiiruudhaaf kijiba ol fuudhaniit suuraa photoshoppii godhanii sammuu ummataa jijjiiruuf sobamaan jirru jechuudha. Dhiiga bariisoo bullii OMN fi warra OMN irra fandii guuraaru itti gaafatamaa kan adhallee irra deddeebee dubbachuu barbaadaa jechuudha. I wish utuu suuraan kun suura madhugaa Baqqalaa Garbaa Jawaar Mohammad Hamzaa Boranaatu ta'e gaariidha. Maafi nafti isaan barbaachisu nafa akkanaa kana. Nafa sirriidha kunam utuu ta'ee jiraate. Ka garaaf hudduu waliin beeksifne utuu hin taane kuni gaariidha utuu dhugaa ta'e jechuudha. Utuu xarabanii maxarabaanillee xarabanii akkana isaan sadiinuu sirreessanii gaariidha because ka garaan gizee taa'an nama finna afurii daa'ima afur of keessaa qabu fakkaatu kun sirriitti seenaa jechuudha. Garuu namni yooma kijiballee ta'e namni suuraa kana akkanatti hojjete garuu jajamuu qaba. Baqqalaa Garbaa birallee ga'uu qaba suuraan kun maaf akkanatti haa uf laalanii uf sirreessanii nafa isaanii. Kana waan ta'eef ummanni Oromoo jabaadhaa. Namni bariisoo bullee ajjeesellee qabameera. Mootummaan qorannaa irra jira. Qorataa jiranii yeroon booda waa baay'ee dhaga'uuf deemaa jirtu. Tooftaa Ameerikaa irraa OMN irratti qarshii guuree eentu akka inni ajjeefamu telefoonaan haasa'ellee dubbatamee argamee jira. Namtichi qabamellee icciita baay'ee baasutti jira. Eentu akka isa erge hagam akka isaa kaffalame dubbachuutti jira. Mootummaan yeroo kana dalagee waan irraan bahe isinii dhiyeessaa obsumaan eeggadhaa waa baay'ee jira kan isinitti himnu. Siyaasa wallaaluun rakkoo guddaa wal ajjeesuun furmaatan ta'u ammas yoo ta'e ammas namootni girrisaa kijiba kana osoo dhiiftanii isinii wayya. Isin baasaan jiru waan ta'eef ani caalaa alamoo gadi bahee yoo dubbadhe ammallee borkeezii biraa uumaa kootta. Kijibtoota ilmaan haadha raawumaaf kijibdu.